السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجر تفيا بقى جراتني سنين جدا. وروني بيا كان رفو بربادن. كانوا قمنو كايسين مالك كيسانين بتتني رفتن قف كانوا قم. نمون يدو فريفيزا كم ما إني جا. فريفيزا جتون مالك كيتين بتتني رفت. Gatiisa keessa yoo na gaafatte sitti nuhi xalabaan qabna. Namoonni hedduun karaa keessatiin xalabaa na gaafataa jirtan nuhi xalabaan qabna. Nu ka qabnu maallaquma keessaniin ummata arabaatiin nu walii gallee dhuftan malee nuhi xalabaan qabna. Ka dhiiraa tahee ka dubartii tahee nu xalabaan qabna. Nu ka qabnu firifiiza. Namoonni hedduun firifiizaa kanaayyuu kan beekne jira. Firifiizaa jechuun maallaqa keetiin bitattee biyya kana dhufta. Gaafa dhufte kafiilumaa walii galteeti ala dalagatta. Malee kafiila bira hin dalagattu. Waggaa waggaan isaa waan kafaltu jira. Gaafa dhufte ala dalagatta. Bakka kafiilli keessatti dhiyoo jiru. Makkaa yoo ta'e Makkaan, Riyaadii yoo ta'e Riyaadiin, Jiddaa yoo ta'e Jiddaan, Dammaami yoo ta'e Dimmaamiin naannoo inni jirutti achi dalagatta malee fakkeenyaaf inni Makkaan jiraate ati Jiddaan dalagachuu hin dandeettu. Laajiin bakka inni dhiyoo jirutti. Garuu bakka barbaadde magaalaa san keessa bakka barbaadde deemtee dalagatta wanni inni si gaafatu hin jiru. Waggaa waggaan waan isaa kafaltu jira. Kanaafuyyuu warroonni kana barbaadan karaa keessatti na dubbisa. Warroonni immoo xalabaa jettan nuhi xalabaan qabnu. Nu ka qabnu barraa warroota maallaqa isaatiin bitatee dhufu qofa qabu. Ka dhiirallee ni jira, ka dubartillee ni jira. Kanaafuyyuu lakkoofsa kiyya karaa weestaappitiin na dubbisaa isin jedha. Lakkoofsi kiyya immoo forfaayidii kiyyarra jira. Karaa keessatiin na dubbisaa isin jedha. Yeroo gabaabaa keessatti isiniif illee dhufuu hin dandeettan. Namoonni hedduun dhaabatee jedha. Illaa hin dhaabanne biyya keessaa dalagamaa jira. Asillee fiizan ergamaa jira. Kanaafuyyuu warroonni dhufuu barbaadan karaa keessatiin na dubbisa. Ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jirtanii dirqama keessanii warri wanta kana hin beekne beekuu qabdan. Akkasuma immoo warroonni biyya keessa ta'ee biyya alaa ta'ee biyya barbaadanii firii viizaadhaan biyya keessa Saawud Arabiyaas ta'ee biyyootuma barbaadayyuu firii viizaadhaan gaafa deemtani wanta amma obboleessi keenya dhaamsa isiniif dabarse kanaan deemuu qabdanii akkaataa kana hubattanii ittiin deemuu qabdanii jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi galatoomaa obboleessa keenya waan baay'ee irraa baranne namni firii viizaa kana hin beekne yoo akkuma jiru hedduutu jira jechuudha. Kanaaf immoo firii viizaa maal akka ta'e isarraa hin barattu jedhee isarraa viidiyoo kanarraa hin hubattu jedhee isiniif fida. Dirqama keessan ijoolleen firii viizaa bitattanii deemuu barbaadan akkuma inni isiniin jedhe kana hin danda'ama. Kan obboleessi keenya kun kan jiru Saawud Arabiyaa keessatti. Saawud Arabiyaa keessa immoo iddoo barbaade haa ta'uuti firii viizaadhaan ofii keessanii bitattanii ala firii jettanii hojjetachuu hin dandeessanii. Xalabaa osoo hin taane nama kafiila isinii ta'uu sanitti dhiyoo dhiyaattanii osoo fagaachuu hin taane yoo dammaam ta'e dammaam yoo riyaad ta'e riyaaditti nama bakka dallaalli keessa sun jiru jechuudha. Yookiin immoo kafiila jedhama. Kafiilli keessa hin jiru sanitti itti dhiyaattanii isa biratti dalagachuu hin dandeessanii. Waggaatti garuu yeroo tokko waan kaffaltantu jira isiniin jedhee jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyo isin yaa baay'atu akkam jirtu ana obboleettiin kiisan nagaa guutuun qaba saniin jecha. Egaa akka hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtanii mucaan kunis immoo abdiisaa kiyyaa akka abdiisaan kiyya taphachaa jirti akkuma argaa jirtanii. Naguma jirtu fayyaa keessanii mucaa kanas immoo siyaa guddisu yaan jedha kaashee mucaa kiyya waan ta'eefinna. Maal jechuu barbaadatanii viidiyoo jalqabaa irratti waan baay'ee irraa barattu jedheeti yaada. Anis immoo akkuma inni jedhe dhaamsa isinii kennuu barbaada. Maaliif warroonni dhuftanii dalagachuu barbaadan biyya keessaa Saawud Arabiyaa keessatti jechuudha. Mucaan kun kan jiraatu obboleessi keenya kun Saawud Arabiyaa keessa firii viizaadhaan akkaataa itti dhuftanii yookiin immoo isa qunnamuu kan dandeesse yoo ta'e wanna isaa sinifan kenna tuktukii isaa sinifan kenna isa jala seentanii WhatsApp isaatanii dubbistanii dhuftanii dalagachuu hin dandeessan. Ijoolleen biyya keessas jirtanii biyya barbaadan jiraadha keessa dhuftanii firii viizaa ofii keessanii bitattanii kafiila godhattanii isaan dalagachuu hin dandeessanii ala baatee waan barbaade dalagachuu ijoollee shamarratiis ilaalataa han dhiirallee hin ilaalataa jedhee jira jechuudha. Kanaaf jennaan warroonni firii viizaa illee beekne kana beekuu qabdanii waan akkana akka ta'e beekuu qabdanii isinin jechuu jaaladha. Maaliif hojjechuun waanuma hundattuyyuu
hojjettee hojii jirta taanani rakkoo takka hin qabu jechuudha. Kunillee bareedudha. Namni karaa dallaalatti irraan dhufuurra karaa kana osoo bitatteetu dhufte karaatu irra bareedadha. Dhugaa dubbiin hin jedha dallaala birrii kana hunda kaffaltee cafacaftee irra firii viizaa kee bitattee kanaan booda immoo asitti ushettee waggaatti waan si barbaachisuun kaffaltaa hanga waan kaffalisin jedhe sanis sanaan booda firii taatee dalagattaa jechuudha walumaa galatti. Kanaaf wanta akkasii sanitti fayyadamaa isin jedha. Kunillee dhugaa dubbachuu fi dallaala biyya fidee biirootti isin teechisaa ba'u sanirraa kanatu isinii barbaachisaa jechuudha. Wanti kun baay'ee bareedudha. Akka kiyyatti jechuudha. Akka nufi yaadutti jechuudha. Maaliif karaa akkanaa kanaan deemuu isinii wayyaa firii viizaa fi keessa bitattanii akkasuma kafiila isinii kafiila isinii godhama. Kafiila isaniin kaasaan araboota walii galaniiti warra wanta kan dalagaa jiranii waggaa tokko bichaa keessatti wanta isa barbaachisu kaffaluu dandeessan isaniin booda dalagachuu dandeessu. Bakka fakkeenya fagaattee osoo hin taane bakkuma namtichi kafiilli kee jiru isaatti dhiyaattee dalagattaa jechuudha. Walumaa galatti kan seessisu isuma hojii jechuudha. Walii galatti hojii kan seessisu kafiiluma isaatti seessisaa nagaan dalagattaa isaa malee dalagattaa jechuudha. Maaliif ala baatee cinqamuurra isaatu kanatti irra bareedudha. Biiroo keessa teessee cinqamuurra inni kun bareedudha sinin jedha. Goottaa dalagadhaa akkasitti jechuudha. Yoo kan seeraan hin deemne jettanii yookiin seeraan dafnee nuuf hin guutamu dafnee nuuf waa forosasii nuuf hin xumuramu yoo jettan kunillee bareedudha sinin jedha karaan kun akka kiyyatti akka yaada kootitti dhaamsa kootanillee isin warri barbaadan immoo mucaa kana yoo barbaadanii tuttuu isaa sinifan kennaa fayyadamtanii itti fayyadamuu qabdan. Hojiidhaaf namni deemu namni kaayyoo qabdan namni karoora qabdan boru wayittan baa naman ta'a ofan jijjiira maatii koon jijjiira hoo jette dalagachuu dandeessaa bareedudha jechuudha firii viizaan. Innaa kanaafiyyuu akkasitti kootasii dalagadhaa isin jedhaa viidiyoo kanarra waa barattu dheetanam viidiyoo kana isiniin fide jechuudha. Warroonni fakkeenya ijoolleen na gaafattanillee hin jirtanii koomentii wayii jalatti na gaafatanii jirtanii isiniif hin deebisa jechuudha. Maaliif samoona yaa'uka akkuma beekamu hojiidhaaf biizii taane waan ta'eef baay'ee wantoota ijoolleen na gaafatte baay'ee deebisuuf hin dandeenye hedduu gaafii keessan dhiifama isiniin jechuu barbaada warri viidiyoo koo daawwattanii hundi keessanuu dhiifama naa godhaati. Biizii waan ta'eef gaafii na gaafachaa jirtan koomentii irratti isinii deebisaa hin jiru dhiifama isiniifan deebisaa amma jechuudha. Samoona hojiidha akkuma beekamu waan sooma ta'ee baay'ee hojiin biizii nu godhe sababa saniif jechuudha. Akkasisan hin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf wanta ofii kootii hubadhe yookiin wanta ofii kiyya argee ofii kiyya waan tokko arge isiniif hin dabarsaa jechuudha. Maaliif namni tokko walirraa barataa waan tokko walirraa barachaa deemna isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf immoo itti fayyadama wanta kanallee baay'ee bareedudha. Isiniin jechuu barbaada obboleewwan koo. Ala baatee dalagachuu irra firii viizaa irra baay'ee bareedadha jechuudha. Maaliif isa sii wayya kafiila qabda waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkuma obboleessi keenya ta'e irraa kafiila keetii irraa fagaattee dalagachuu hin danda'amu. Yoo riyaadin ta'e riyaaduma teechee dalagattaa yoo jiddan ta'e jidda teechee dalagattaa dammaamtaan dammaamuma teechee dalagattaa isatti dhiyaattee bakka magaalaa san keessa bakka barbaadetti dalagachuu hin dandeessa. Garuu kafiilli kee dirqama magaalaa san keessa jiraachuu qabaa jechuudha. Walumaa galatti maaliif hojii rakkin tokko isirra ga'e isatu dafeetiin waan furteessii kennaa jechuudha. Kanaaf akka irraa fagaattu hin barbaadamne kan firii viizaa kanan jedhamu isa kanaadha jechuudha. Firii viizaan akkuma inni jedhee ofii viizaa kee murattee ofii qarshii keetii murattee dhuftaa jechuudha. Wanti ciqiciqeessi qachisiisu hin jiru jechuudha walumaa galatti. Kanaaf itti fayyadamaa obboleewwan koo isiniin jechuu barbaada hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana dhugaa rabbii daawwadhaatii walirraa baradhaa. Keessaa viidiyoo obboleessi keenya dhaamsa isinii dabarse kana jechuudha. Sirriitti keessaa ijoollee Riyaad jirtan Saawud Arabiyaa jirtanillee ta'e biyyuma barbaadatu waan makkanaati jechuudha. Biyya viizaadhaan firii viizaan waan makkanaati jechuudha. Kanaaf jennaan itti fayyadamaa hundi keessan itti fayyadamuu yaalaa. Isiniin jechuu jaaladha obboloota koo namni waanuma beeku tokko yoo walirraa barate bareedadha jedhee tanan anillee wanti obboleessi keenya jedhe kana obboleewwan kiyyaa dhagaan jedhe tasniif jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa sin barbaachisaa namni kaayyoo qabdu yoo jiraatte namni karoora qabdu fi biyya ormaa dhufuu barbaadde biiroo teessee dhiphachuurra wanta akkanaa kun baay'ee bareedudha. Isin lachiifuu hin danda'amu. Shamarraniifis jedhee jira dhiirafis jedhee jira lachuu hin qabnaa jedhe. Akkasuma xalabaa hin qabnu nuti jedha. Warra xalabaa fiduu hin dandeenyu jedhe. Warra firii viizaadhaan dhufu malee xalabaa fiduu hin dandeenyu jedhee jira jechuudha. Maaliif waan dhugaa yoo dubbatan irra bareedudha. Isaan fiduu hin dandeenyu nuti kan fiduu dandeenyu firii viizaadhaan jedhe ofii isaa keetii fudhattee gaafa dhuftu jechuudha. Akkas isiniin jedha firii viizaa isinii gala jedheeti yaada. Viidiyoo isaa kana namni sirriitti hordofte sii gala jedheeti yaada firii viizaa maal akka ta'e jechuudha. Kanaaf namoonni hin beekne illee barachuu qabdanii firii viizaa akkamii akka ta'e jechuudha. Kanaaf isiniin jedha hordoftoota kiyyaa warri immoo isinitti tole viidiyoo kana laayik sheer naa gochuudhaan ni jajjabeessaa warri maamila kiyya sin taane immoo sabskiraaybii gochuu maamila kiyya taa'e isiniin jedha hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha nagaan tura.